Lionel Messiin goolii jalqabaasaa biyyoota Afrikaa irratti galcheen Argentinaa fi Angoolaan waliin taphatanii Argentinaan goolii 2-0dhaan injifatteerti. Lionel Messi fi Lautaro Martinez gooliiwwan galchaniiru. Gooliin Lionel Messiin abbaan badhaasa Ballon d'Or yeroo 8 kaleessa Angoolaa irratti galche goolii jalqabaa isaa inni biyyoota Afrikaa yookaan gareewwan biyyoota Afrikaa irratti galche ta'uudhaan isaaf galmoofteeti kan jirtu. Kana alatti kubbaa tokko mijeessee kenneera kaleessa Lionel Messiin goolii inni mijeessee kenne goolii mijeessee kenne 401 ta'uudhaan kan isheen ittiin galmoofte. Taphataan sarara ittisaa kan PSGdha William Pachuun ammoo waliigaltee kilabicha waliin qabu dheeresseera waggaa tokkoon dabalataan hanga 2030tti turuudhaaf kan inni walii galee. Taphataan kun waancaa Champions League Awurooppaa akka injifaniif taphataa gahee olaanaa baate ture. Taphattoonni akka Usman Dembele, Barcola akkasumas Fabian Ruiz Maulu faanis waliigaltee dheeressuudhaaf walii galaniiru jedhameera. Kana alatti England keessatti kubbaa miilaa daran namatti ulfaataa jechuudhaan taphataan Chelseadha. Stefan kan kaleessa inni dubbate keessumattuu Chelsea keessatti yeroon dhufu natti ulfaata jedheen eegee garuu salphaatti itti baradhee harka dhibba ta'uu baatus garuu dhimmoota baay'ee injifadhee gahumsa fooyyee mul'isa jechuudhaan imala isaa England kan inni ibse. Odeeffannoo keenya kan biraatiin gulaallii waancaa addunyaa biyyoota keessumattuu Awurooppaa hanga ammaatti biyyoonni dursanii sadi qofti darbuu isaaniitti mirkaneeffatanii tariti eda biyyoonni dabalataa Neezerlaandis faan ni darban jedhanii eegamanis osoo hin darbiin kan isaan hafanii garuu Kirooshaan darbuu ishee kan itti mirkaneeffatteedha. Biyyoota Awurooppaa biyya sadaffaa taatee darbiteerti. Kirooshaan biyyoota 13 kallattiidhaan kan darbu biyyoota 12 ramaddii isaaniitti irraa kallattiidhaan kan darbu biyyoonni hafan ammoo tapha mo'atanii biyyoonni 4 tapha mo'atanii darbuudha. Walumaa gala biyyoonni 16 Awurooppaa kan waancaa addunyaa 2026 biyyoonni 3 waliin ta'uudhaan Ameerikaa, Kanaadaa akkasumas Meeksikoo waliin ta'uudhaan qopheessan irratti kan isaan hirmaatanii ramaddii laa jalatti kan argamtu Kirooshaan goolii 3-1 odola faaroon injifattee waancaa addunyaatiif darbuu ishee kan isheen ittiin mirkaneeffatte kan 2026 fi tapha kanaanii odolli faaroo gooliiwwan daqiiqaa 16 irratti taphataan Grimsby Town Championship England keessa kilaba jiruuf kan taphatu Giza Daavitarii galcheen dursaadha turte odolli faaroo ta'us garuu Kirooshaan duuba ka'uudhaan goolii 3-1 kan injifattee taphataan sarara ittisaa kan Manchester City Josko Gvardiol daqiiqaa 23 irratti Kirooshaa itti qixxeessee sanaan booda ammoo Peter Muusaan daqiiqaa 57 irratti Nikola Vlasic daqiiqaa 70 irratti gooliiwwan 3 Kirooshaadhaa galchuudhaan Kirooshaan ramaddee isheetirraa waancaa addunyaatti irratti hirmaachuu ishee kan ittiin mirkaneeffattee biyyi kun egaa biyya xinnoodha. Biyyoota waancaa addunyaa irratti baay'inni uummata isaanii muraasa ta'e garuu waancaa addunyaatti irratti irra deddeebiin hirmaatan keessaa isaan tokkodha. Kirooshaan bara 2018 xumuraaf gahuu isheen yaadatamaa 2022 waancaa addunyaa kan Kaatar qopheessite ammoo walakkaa xumuraatiif biyya geessedha. Kaleessas ammoo hirmaannaa ishee kan isheen ittiin mirkaneeffatteedha. Ramaddii isheetirraa qabxii 19 walitti qabatteeti kan isheen darbite Riippaabilika Cheek sadarkaa lammaffaarra jirturraa qabxii 6 fagaatteerti. Taphni tokko osoo hafuu dursaan taphattoota Kirooshaadha. Luukaa Moodriich ammoo waancaa addunyaa 5ffaa irratti hirmaachuusaa tapha ittiin mirkaneeffateedha. Tapha kaleessaa kanaanii Kirooshaan egaa taphattoota kenna kubbaa miilaa qaban keessumattuu immoo sarara gidduutti irratti hamma sarara ittisaatirra taphattoota cicciimoodha kan isheen qabdu. Baroottan walitti aansee waancaa addunyaatti irratti hirmaachuu ishee kan isheen ittiin mirkaneeffatteedha. Taphichaan booda Josko Gvardiol kaayyoo keenya milkeeffanneera. Taphni xumuraa Montenegro waliin taphannu miira gammachuu fi bohaartiin tapha ittiin xumurree olaantummaa ramaddii keenya osoo qabxii kana tapha xumuraa osoo hin mo'amin ittiin darbuudhaaf morkannaa yaada jedhudha. Ramadduma kana Montenegroon 2-1 Gibraltar injifatteerti. Ramaddii gaadhaan Neezerlaandis keessumattuu dursitee darbuudhaaf carraa qabdu osoo ittiin fayyadamin kan isheen haftee tapha kaleessa gara istaadiyeemii Naarooddaawii imaluudhaan Poolaand waliin kan taphatte Neezerlaandis durfamaa turte goolii tokko qixa kan isheen baate. Poolaand goolii keessumattuu Jaakub Kemaniskiin daqiiqaa
43 irratti galcheen dursaadha turte. Goolii kana haalan kan mijjeesseef Robert Lewandowskiidha. Kubbaa kana mijjeessee kan inni kenneefi sana booda boqonnaadhaan booda akkuma taphichi eegaleen daqiiqaa 49 irratti goolii hedduu biyyasaaf galchuudhaan baay'ina gooliitiin biyyaaf dursaa kan jiru Memphis Depay gooliin daqiiqaa 49 irratti galcheen biyyoonni kunneen lamaan goolii tokkoon qixa kan isaan xumuranii Memphis Depay goolii 55ffaa garee biyyaalessaa Neezerlaandisiif galchuudhaan taphataa goolii hedduu biyyasaatiif galcheedha. Taphichaan egaa Neezerlaandis injifattus yaalii gooliitiin Poolaand irra caaltee turte. Kubbaawwan 5 kallattii sirrii eeggatte Poolaand kan yaalte kana keessumatti goolii tokko qofa galchanii Neezerlaand yeroo 3 qofa kubbaa kallattii sirrii eeggatte kan isheen yaalte. Amma gareen Roonaald Kuumaniin durfamu Neezerlaandis qabxii isa xumuraatiin qixa baa'uun ishee qofti gahaadha. Qabxii tokko argannaan waancaa addunyaatiif kallattiin darbuu ishee ittiin mirkaneeffatti. Kanaan alatti tapha xumuraatiin Poolaand tokkoffaa taatee darbuudhaaf yoo xinnaate garaagarummaa goolii 13tiin Maaltaa injifachuu qabdi. Goolii 13 fi sanaa ol galchite tapha xumuraa Maaltaa waliin qabdu Poolaand kanaan kan injifattu yoo ta'e garaagarummaan goolii gidduu isaanii jiru amma bal'aadha waan ta'eef Neezerlaandis goolii 19 kan qabdu Poolaand immoo goolii qulqulluu 6 qofa qabdi. Garaagarummaa goolii kanaan yoo kan injifattee fi qabdiidhaan 17 wal qixa ta'an qofa carraa darbuudhaa kan qabdu. Kana jechuun harka 99 Poolaand waancaa addunyaatiif sadarkaa tokkoffaan darbuuf carraan qabdu kan jalaa goolabameedha. Neezerlaandis ammoo harka 99 tariitii tapha xumuraa eeguudhaaf yoo ta'een alatti carraan isheen tokkoffaan darbuudhaaf qabdu olaanaadha. Garaagarummaa goolii bal'aadha kan isheen qabdu waan ta'eef ramaddii kana egaa Fiinlaand goolii 1-0dhaan Maaltaa injifatteerti. Tapha biraa ramaddii aadhaan shaampiyooniin addunyaa yeroo 4 Jaarman dirreedhaan ala goolii 2-0dhaan Luxemburg mo'attee carraa darbuudhaa kan ishee ittiin bal'ifatteedha. Taphni kun yookaan ramaddiin kun ramaddii baay'ee isa cimaa ta'uusaa hanga xumuraatti biyyoonni lama wal qabatanii qabxii 12 kan isaan ramaddii kana dursaadha jiranii. Taphataan Newcastle United Nick Voltmaden bara rakkootti yookaan immoo yeroo rakkootti Jaarmaniif fala ta'eera. Taphataan kun taphichaan dura yeroo itti of mul'isuu qabu garee biyyaalessaa Jaarman ofiis mul'achuu qabu jechuudhaan leenjisaan garichaa dubbataa turuun isaanii ni yaadatama. Isa kana kaleessa qabatamaan kan inni hojiitti jijjiire gooliiwwan 2 daqiiqaa 20 keessatti kan inni galche Nick Voltmaden daqiiqaa 49ffaa fi 69ffaa irratti gooliiwwan 2 galchee taphoota dhiyeenya taphateen taphoota 6 fi garee biyyaalessaa Jarmaniif taphateen goolii 3ffaa galchuu isaati. Waancaa addunyaa kana ammoo goolii 3 galchee sadeenuu waancaa addunyaatiin gulaallii waancaa addunyaatiin kan inni galchee Newcastleef dhiyeenya goolii 6 galchuun isaanii yaadatama. Taphataan kun dorgommii hundumaanii kaleessa keessumattuu gahumsi Leroy Sanetis adda ture. Goolii jalqabaa mijeessee kan inni kennee goolii lammaffaatis hanga sarara peenaalitii keessatti kan qabateetiin gara goolii akka jijjiiramtuuf gaheen isaa olaanaadha ture. Kana alatti taphataan Liverpool kilabicha keessatti gahumsa gadi aanaa mul'isaatiin jiru Florian Wirtz dhuunfaadhaan gahumsa olaanaa mul'iseera. Tapha kaleessatti yaaliiwwan ciccimoo taasisaa ture gama Jarmaniin kaleessa jechuudha. Jarman egaa amma carraan isheen qabdu tapha xumuraa injifachuudha kan qabdu. Ramaddii kanaan qabxii 12 dursaadha kan isheen jirtu. Garaagarummaa gooliitiin Slovaakiyaa caaltee biyyoonni kunneen lamaan tapha xumuraatiin kan isaan waliin taphatan Slovaakiyaa fi Jarman kan waliin taphatan ta'a. Slovaakiyaan goolii 1-0dhaan ramadduma kanarraa kaleessa Ayirlaandi kaabaa kan isheen ittiin injifatte. Daqiiqaa 90ffaa irratti daqiiqaan idilee xumurame 91ffaa irratti Toomaas Boosek goolii inni galcheen Slovaakiyaan kan isheen injifatte. Sadarkaa lammaffaa irra teesse gooliin 2 immoo kan Slovaakiyaadha. Taphaan ala jedhamuudhaan vaariin erga ilaalamte kan isheen jalaa haqamte. Ramaddii kana egaa amma lamaan isaanuu Jaarman akkasumas Slovaakiyaan qabxii 12 kan isaan qabani. Garaagarummaan goolii gidduu isaanii jiru hangas maraa miti. Garaagarummaa goolii 3 qofaadha Jaarmanii fi Slovaakiyaa gidduu kan jiru. Tapha ramaddii jalqabaa biyyoonni kunneen lamaan waliin taphataniin Slovaakiyaan fulbaana darbe goolii 1-0dhaan Jaarman injifachuu ishee ni yaadatama. Kana jechuun tariitii dirree fi yookaan immoo walitti biyyoota dhufaniin eenyutu irraa riikoordii qaba isa jedhuu fi gulaallii kanaan dursitee Slovaakiyaan Jaarman injifachuu ishee tariitii shaampiyooniin addunyaa yeroo 4 fi waancaa addunyaa irratti osoo hin hirmaatin haftee kan hin beekne Jaarman bara kana tariitii tapha mo'atanii darbuutti gadi bu'uu dandeessi kan jedhu gamanumaa kan eegamudha. Garaagarummaa goolii 3 qabdu garuu bal'ifachuudhaa fi dirree ofiitti irratti kan isheen taphattu Jaarman tapha xumuraa'ee biyyoonni kunneen lamaan keessaa tokkoffaadhaan kan darbe tapha xumuraatiin kan adda ba'u ni ta'a. Biyyoota kanneen keessaa lamaan isaanii tokkoffaaf lammaffaa ta'uu isaanii biyyi tapha mo'ataniitiif darbuuf qabdu lamaan isaanii keessaa tokko ta'a. Biyyoonni kanneen biroo garuu
carraan isaanii gamanuma goorabaniira. Waancaa addunyaa kanaan hanga ammaatti egaa biyyoota Awurooppaa keessaa Firaansi, Ingilaandi fi Kirooshiyaa qofatu darbuu isaanii mirkaneeffate. Har'a itti fufuudhaan taphoonni hedduun ni taphatamu. Kanneen keessaa taphni Ispeen fi Joorjiyaa waliin taphatan ni eegama. Ispeen tapha har'aa kanaan injifannaan waancaa addunyaa kanarratti hirmaachuu ishee kan ittiin mirkaneeffatu ta'a. Tarkiyeen Bulgaariyaa waliin akkasumas Beeljeem Kaazaagistaan waliin Deenmaark Beelaaruus waliin Giriis Iskootlaand waliin Siwiizerlaand Siwiidin hanga ammaatti gulaalli waancaa addunyaa kanaan tapha tokkollee injifachuu hin dandeenye. Qabxii tokko qofa walitti qabattee ramaddii dhumaati irra jirtu waliin taphatti. Ramaddii kanneen keessaa egaa har'a tarii ramaddii baadhaani Siwiizerlaand injifattee Kosoovoon yookaan mo'amtu ta'e qabxii 7 qabdi waan ta'eef darbuudha dandeessi. Siwiizerlaandis kana alatti Ispeenis qabxii biyyoota biroo eegdee darbuudhaaf carraa qabdi. Oostiriyaa akkasumas Beeljiyeem biyyoota ramaddii isaaniitirraa har'a darbuudhaaf carraadha qabanidha. Biyyoota 12 kallattiidhaan darbanii 4 ammoo tapha mo'atanii darbuutiif firee isaanis kan itti murteeffatan torbee kana keessa kan inni ta'u taphoota michooma kan biyyootatiin kaleessa Lionel Messiin goolii jalqabaasaa biyyoota ardii Afrikaati irratti yookaan immoo garee biyyaalessaa warra Afrikaati irratti kaleessa tapha inni galcheeni. Kaleessa taphoonni hedduun kan michoomaa taphatamaniiru. Taphoota kanneen keessa Ijiptii fi Aljeeriyaan waliin taphatanii goolii maleedha kan isaan qixa ba'anii. Kana alatti Keeniyaa fi Ikwaatooriyaal Giinii waliin taphatanii Ikwaatooriyaal Giinii 1-0 kan isheen ittiin injifattee. Yuugaandaa fi Chaad waliin taphatanii Yuugaandaan 2-1 injifatteerti. Tapha liigii Itoophiyaa kan dubartootaa kanaan hanga ammaatti egaa ijoollee taphoota 6 hundumaa taphate injifachuun qabxii 18 kan inni dursaa jiru. Machaal qabxii 13 kan itti aanu. Hawaasaan akkasuma immoo Shaggar qabxii 12 walitti qabatanii Pirimeer Liigii Itoophiyaa dubartootaa kana dursaadha jirani. Waancaan seekaafaa umrii 17 gadi kan dubartoota har'a qopheessummaa Itoophiyaatiin dorgomuudha kan inni eegalu. Biyyoonni 10 irratti kan hirmaatan waancaan seekaafaa kan dubartoota umrii 17 gadi kun ramaddii A fi B'tti qoodamuudhaan har'a kan inni Finfinnee fi Dirree Dhawaatti eegalu. Biyyoota 10 dorgommii kanarratti hirmaataniin Itoophiyaan dorgommii kanaaf haalan qophaa'uu ishee ibsaa turuun ishee ni yaadatama. Ibsaa pireezidaantii federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaadha obbo Isaayyaas Jiraas torbee kana keessa kennan kamisaa deengaddaa haalan itti qophoofneerra jedhaniiru. Dorgommii kanaaf egaa Itoophiyaan Somaaliyaa, Keeniyaa fi Sudaan Kibbaa, Ruwaandaa ramaddii A jalatti Finfinneetti kan isaan waliin taphatanii. Ramaddii B jalatti ammoo Yuugaandaa, Taanzaaniyaa, Jibuutii, Sudaaniif Burundiin ammoo istaadiyeemii Dirree Dhawaatti kan waliin taphatanii. Biyyoonni kurnan kunneen walakkaa xumuraatiif biyyoonni darban kan ramaddii A'tirraa biyyoonni 2 ramaddii B'tirraa biyyoonni 2 walitti biyyoonni 4 walakkaa xumuraatiif ammoo Finfinneetti walitti dhufanii kan isaan walakkaa xumuraatiif waliin taphatan ni ta'a. Biyyoota kanneen keessaa ammoo biyyi 3 kan sadarkaa tokkootii hanga sadaffaatiin sadarkaa fooyyeedhaan xumuran jechuudha. Waancaa Afrikaa umrii 17 gadi bara 2026 kan isaan darbuutti mirkaneeffatan ta'a.